Wajum barbaanne kameeraa akkuma agartan dargaggeessa baay'ee wajjin dhufa. Beekas immoo maagneetii dargaggeessaa kiftuun qabdi. Kanaaf isaan illee seetilii qaban akkas dhufnu jechuudha. Barana warri Kaalifoorniyaa qopheessitiin qopheessine dhiifama baga dhuftan kan warri Santiaagoo fa'aa dhuftan masa addaan dhufu. Waliigalatti gabaabsuu asirratti caalaa bareeda waan jirruuf ce'umsi maal akka ta'e lammaffaan duulaan irratti banamaa jiru kana kontekstii kamiin laallaa kan jiru irratti qabxii takka lama kan nuun barbaada. Egaa akkuma beektan jijjiiramni kun akkamitti akka dhufe isin warra keessatti hirmaataa ture. Fagoollee taatan qabeenya keessanii qalbii keessanii nama shanillee taatan hiriira ba'uudhaan yeroo barbaachisaa ta'e hamma dhiisanii deemuudhaan qabsoo kana gargaaraa waan turtaniif jijjiiramni kun akkamitti dhufe kan jedhu isinitti baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Jijjiiramni kun akka maleenu abbaa fedheeruu erga dhufe booda waan gaggaarii baay'ee fidee dhufe. Kan duraa wayyaanee waggaa 50 bituudhaaf siree tokkotti ol baate irraa buusuu hin danda'u ture. Mootummaan shimbiraa miti takkaa'uu zayitunaa miti dhagaan hin buuftan osoo jedhan buusuu hin danda'amuun sun hamilee uummata keenya baay'ee ol kaase. Oromoon isaan maqee firaa fi alagaan isa akka beekuu dandeessise. Kan duraa saayikoolojikal. Yoo yaadattan Oromoo Farsituu kan dhufee sallachaa kennaa jiru akeenyi duula sanii inni guddaan hamilee Oromoo qalbii Oromoo cabte deebisuudha. Gosa diidanii wayii san duraa irratti mooraa qabsoo Oromoo laafachuu isitirraa hooggansa Oromoo adda qoqqoodamuu isaatirraa jaarmaan adda jajjabuurraa kan ka'e hamilee Oromoo baay'ee bu'ee ture. Collective self-esteem jenna hamilee waluu mataa gadi bu'ee ture. Mana bo'aattis, mana barjaattis, mana farsoottis, taaksii fi starbaksittis namni keenya Oromoo waliin taatu, waliin galtu. Kanaafuu diina ni dibattu. Yaada jiru keessa waan tureef duuli guddaan OMN ittiin ijaaruudhaaf godhaa ture sun Oromoon waliin taatee wal taatee waan tokko dhaabuu akka dandeessu ofittis ormattis agarsiisuudhaaf ture jechuudha. Kanaaf injifannoon waggaa tokko walakkaa dura dhufe sun material gain waan qabatamaa biraallee irraa dhabamu hamilee uummata keenyaatiif guddaa ture. Qabatamaan immoo dirree siyaasaa bal'achuun qabsaa'onni keenya yeroo dheeraa manneen hidhaa keessatti dararamaa turan hooggansa dabalatee manneen hidhaatii ba'u miidiyaaleen galuun dhaabbileen siyaasaa mana hidhaatii fi biyyaata isaa galuun uummanni keenya wal keessa yaa'uun alaabaa fi mallattoon qabsoo keenya yeroo dheeraadhaaf namni keenya ittiin dararamaa ture ol kaatee ol fagaattee Oromiyaa irratti balali'uun jijjiirama qabsoo fidee keessaa jechuudha. San qofa osoo hin ta'in naannoo sanii fi biyyattis hafuurri nagayaa, hafuurri tokkummaa hooggansa Oromoo jalatti deebi'uu eegaluun suni injifannoo ture. Kana waan haalamu qabu miti. Bu'aa wareegama qaqqaalii ilmaan Oromoo waan ta'eef. Adeemsa keessa jijjiiramnis amna waan ta'eef, imala waan ta'eef, imala keessatti namni dadhabuun, laaffachuun waanuma jiru waan ta'eef waggaa tokko walakkaa booda dogongoroota jalqaba irratti raawwatan. Keessattuu waliin bareechuu dhabuudha, wal dhaga'uu dhabuudha. Qaama jijjiirama kanarratti murannoo qabu, fedhii qabu, gumaacha qabu, muuxannoo qabu bakka tokkotti walitti qabanii deemuu dhabuurraa yeroo ammaatitti jijjiiramni laaffachaa hamma tokkos karaarraa maqaa humni jijjiiramaatis harcaa walharcaasaa sadarkaa dhufeerra jirra. Kuni sadarkaa yaachisaa irra waan tureef deemu haaraan motora kaasuun barbaachisaa ta'e argame jechuudha. Jijjiirama wareegamuu guddaan itti dabalame kana, qabdii guddaan itti dabalame kana lafatti dhiisuu waan hin malleef. Jijjiiramni kun laaffachuun qaamni jijjiiramaa addaan harca'uun diinota kaleessa farraa kan kaayyoo biraan qabne lafaaf lafee deemu qoquun alatti kaayyoo biraan qabne injifannoo sabni kun Isaaf Salomoon walii argatan kan of bulchuu, kan bahanii galuu, kaataa hiyyummaa si calaqqisiisu san hanga warra barbaadanii hamilee hiree yeroo ammaatitti biyya keessatti illee
duula guddaa qaban waan godheef kan ofirraa deebisuu miti jijjiirama kana itti fufsiifne sirna federaalawaa dimokiraatawaa uummanni Oromootii fi uummanni wajjin jiraatu itti bulchee biyyees waliin itti bulchu gadi ijaaruudhaaf jijjiiramni humni isaa laafte kun deebisee humna akka horatu humni jijjiiramaa haa ta'e walitti akka sassaabatuuf akeenyi fi kaayyoon irraanfatamee bulchaatiin uumame kun qixa sirriitti akka deebi'uuf jecha duula bifa haaraatiin banuudhaaf dirqamnee jirra jechuudha yeroo ammaatti. Kanaaf waan tokko yaadachiifna amma duulli biraa fi karaa duraatiin wal fakkeessu. Yoo yaadattan yeroo Oromoo kanas deegallisan waan wal fakkaataa ture. Qabsoon Oromoo laafee irraa kan ka'e hoggansi keenya addaan faca'ee orma jala shiibuu eegalee jechuudha. Kun galee wayyaanitti akka kennate. Kijibaa miti bara. Lasoon haayis qabna. Kan dhaqee lama addaan hidhataa ture qabna ture jechuudha. Hogganni qabsoon qabsoo irratti abdii kutatee garii wayyaanitti galee biitu jijjiiramte namni guddaan keenya biitu jijjiiramte wayyaaneen guutee waan adda ta'e wayyaanee kaleessa itti jijjiiresan faarsuu mudatee garii biyyoota olaanitti nabbifatee mana godhate. Gariin sirna Natanyaa warra leellisutti maxxanuutu dhufee jechuudha. Dhiistota faatu tolu. Kana kan arge diinni Oromiyaa hawwinu nu argamsiisuu dhiisi. Walqixxummaa nuti haabdannu san nu dhugeeffatu dhiisiti. Nuti Oromoodha jechuun akka yakkaatti laalamuu eegalee jechuudha. Kanaaf yeroo analyzii irratti bahee ati Oromoo miti jennaan an Oromoo jennaan akkamitti jettaan achirraa dhufte jechuudha. An Oromoo ta'uu irraanfatanii miti. Garuu yeroo sanitti yeroo hoggansi keenya faffaca'ee orma jala hiikuu eegale san keessatti findaalaan tokko lafa ka'ee ani Oromoo ta'ee internaashinaal miidiyaa irratti dubbachuun akeeka isaanii waan jaalatu waan fakkaatee tuffii qaban irra yeroo isa kana irratti himaatu. Oromoon laaffannaan tuffii ni dhufa jechuudha. Oromoo laaffatee waan argateef ani sagale yeroo isaa wajjin haasa'ee siyoon mariidhaan isaa mo'addes na duuba humni gurmaa'ee akka jedhu waan argateef ati Oromoo jechuun haraamii, ati Oromoo jechuun yakka hoodaa jedhanii duula hamaa banan jechuudha. Kijibaa fi dhugaa akkuma irraa kanatti wal keessa makanii na fakkeessanii uummata Oromoo bal'aa irratti duulli banamnaan anis isinitti dhufee jechuudha. Gara biraan ta'e dhaqee wanni isin gaafadhe ani Oromoo jennaan durani ani Oromoo miti Oromoo miti jennaan Oromoo reeyya warri misoota warri kunis duula kanarraa akka jenna. Waan fedhe galamalee dachiisan wal siqa malee arras boruus miti Oromoo dursine jechuu santu balaa buuse. Balaa santu deemee riskii buuse. Ittiin isin dhufa maali bakka gara kaasaa jiru. Yeroo sanitti akkuma ammaa kanaan yoo barbaadan duula amantaa fakkeessanii yoo barbaadan duula naannoo fakkeessanii yoo akka barbaadan sabaa sablammiidhaan walitti buusuudhaaf biyya keessa warra wayyaane biyya alaatti hanqaatonni Natanyaa duula banaan bananii turan. Duula maqaa balleessaa guddaa uummataa duula muraatti kan akkam boone teennee arraan dheerannee qabajje. Remember, experience makin terada itu dulu. Tehnya, engkau salatnya saya uji kan. Koncane cale itu, mari butuh fatan. Moro mojak jutaan, apa kisah malu kamu berapa? Dalam butuh fatan ini, salah salah yang tahu kamu nih. Tokumma kan yang egesah kali, tokumma yang egesah kamu nih. Wali mojak juga tahu kan yang egesah kali, wali mojak yang egesah kamu nih. Warga sekitar sebelum jalan nasihat, nuke soal orang yang dalam kes, nanti oke kita kan sudah media sering deh, kalau kan jadi agak kayak begitu demo sering. Walgenya, wani jadi tu kalah itu, umat agak hamil itu, usaha itu media wanted, nulle media dapat nih saat buat kita nih, kiji bayi saat ini arba berkau kana, luga deh nih hang umat haki gitu nih, tak mungkin deh ramu nih, kan jadi itu. Madadan ni, jero media egal ufkan san.
ammallee isin dhaqawaan kan yeroo miidiyaa uumamu kaasa homaan fidan talba bichacha baadu galcha oromo kaware yaalfuna hinjaara jecha jalla keenyas oromo bakka takka kulle warra kaanii isin nyaatee badu jecha samunda cabsine akka waadaa galleen qilleensa oromoo olaantummaa kijibaa jedhamee isa baasuu dandeenye. Guyyaa OMN itti jaarre suni guyyaa qilleensa bilisa baafne wanti guyyaa miidiyaa itti jaarre wanti signifikansiin isaa adaan miidiyaan ture. Kufaatii yeroo dheeraa booda of tuffachuuf yormaan tuffatamu mogolee walbuusii fi magalee nubuusan keessa dabarree tokkummaadhaan biyya alaatitti Amerikaa kaabatitti, Awuroopaatti, Awustiraaliyaatti, even biyyoota Arabaa rakkoo keessa jiru keessatti namni keenya walii duulee, walii birmatee, walitti buufatee miidiyaa jaaruun isaa suni akka dhagaa guddaa tokko gaara guddaa tokko irra dhiibanii ol baasanitti hamilee uummata keenyaa kaasuu dandeenya. Yeroo sana yaadatan irratti era qilleensa Oromiyaa bilisoomsinee kan itti aanu uummata Oromoo biyya jiruun dachii keessa bilisoomsuu danda'anii ture. Yoo akkasii waggaa kudhanitti illee taatu bilchaatanii miidiyaa kanaan xiqqooyanii jabaatanii jedhanii yaada. Miidiyaa kasan maarchi tokko bannee Ebriil 25 mormina borooyee jechuudha. Maastar pilaanii. Saniin deemnee maal goone? Tokkummaa keenya ijaarame. Tokkummaa hojjechuu akka dandeenyu hin mirkaneeffanne. Calqifneetuma hamilee qofaan simmeetii qofaan hin deemne silleetii itti dabalee tarsiimoodhaan sochoodha. Duula miidiyaa diina daasporaa sochii hawaasaa biyya keessaa social movement, grassroots movement walitti qindeessuudhaan social media fi social movement walitti kana uumne movementii guddaa sochii guddaa uumuu danda'ame jechuudha. Dura waggaa eegallu fayyaa qofa miti. Warri har'a hiriiruutti baasu kun hogganoonni isaanii akkuma jira wayyaanee sadiitti wayyaaneen qawwee malee buutu jedhee jareen irratti fiigaa ture jechuudha. Nuti duulaa ture homaan fiitan akkanumaan iyyitan iyya malee oromoon kun akkanumaan iyya malee dhagaa cufuudhaan karaa cufuudhaan wanni dhufu hin jiru. Dhagaan taankiin dhoorgu jechaa ture jechuudha. Haadhatuma deemnu ufitti isaan makaru. Gandhi maal jedha? First they ignore you. Then they curse you. Then you win. Mo'annee wayyaanee isaan gooftaa jedhanii amananii ofirratti baadhatan. San kuffifne biyya Itoophiyaa jedhamtu san bilisa baafne akka kanaa akka ta'e seenaan kaleessa ta'e. It's all recorded. This revolution has been televised. Biyya Itoophiyaa jedhamsan bilisa baafne boorsaa feennifatanii finfinnee akka galeessan dandeessine jechuudha. Warra argaa adan mau tijifan triaja deemu. Walaman tidak. Tokofa garantin tun deemte kophaa bilisomte hangoo qabatu diiga jau hinaan fageesse seena. Bakka lamatti adda jechuudha. Cinaan hinaagee nuti hojjetu. Cinaan otoobisiin otoo jalaan dabarre nan dhaqaadhee kan dhufee wajjin tasaafamee dhufee jechuudha. Akkasiin abbaa isaa eebaa makalee diganchinee finfinnee diganchinee kan wajjin wayyaanee hojii. Booda waggaa qeerroon injifannoo fidu nullee qeerroo jechuu dhufee jechuudha. Oromoo faarsuun dhufe, qeerroo faarsuun dhufe, salphii qabachuu dhufee jechuudha. Inumaa otoo nu galii dura galanii beekamanii salphii qabachuu eegalanii jechuudha. Maaliif kana isin jira? Diin namaan kun gaafa injifatte, gaafa bu'aa fitti bu'aa sadaruu sochiin qooddachuu hin didu. Haramuun godhatu. Nullee nututti madaa'e, nututti kufe, nututti cabe akka isaan odeessanii taraan teenya
jennee ofii bilisoomne isaan gabrummaa keessatti ofii nagaa argannee isaan walitti dhiibne. Daandii irratti waliin nu uume, Waaqayyotu waliin nu kenne. Hamma kadhee nama 5,000 wareegnu biyya kophaa bulfachuu hin barbaadu. Nagaa kophaa argachuu hin dandeenyu hin barbaadu. Bilisummaa kophaatti hin godhuu hin barbaadu hin dandeenyu. Waliin haa fudhannu jenneet dirree nama hundaa wannee yoo yaadattan hidhamtoonni Oromoo bahanii hidhamtoonni biraa baafan akkamitti hafan jenneet mormii godhaa ture jechuudha. Warra dhusukan akkamitti hafanii hidhamaa siyaasaa kamiyyuu Oromoo kana hundi ba'uu qaba. Kana goone ittiin gaabbine. Maaliif abboonni keenya waggaa 50 sugaa kan ofii bilisoomsine uummata kan gabrummaatti dhiibbata kan gabroomsine ofii bilisoomne naannoo bilisummaaf nageenyi keessa jiru jaarra. Akeeka jedhuun kan qabsoomne abboonni keenya as kaasan qabsaa. Abboota keenya irraa qabsoo yeroodhaan dhugaa qabsoo keenya dhaalee dhugaa qabannee deemnee biyya saniif naannoo sanitti jijjiirama fiduu dandeenye jechuudha. Jijjiirama san ittiin fayyadamanii nu galateeffachuun hafee nu garagalchuudhaaf shira ta'uu eegalee jijjiirama qeerroo 5,000 osoo isaan kolfan osoo isaan homaan fidan jedhan mangaara isa gaafatti jechaa turan wayyaa jijjiiran san hunda irra dabaree jijjiirama dhufisan itti fayyadamanii laman bulle jechuu Oromoodhaatti duula waggaa eegalan. Keessattuu dogongora hoggansi jijjiiramaa godhuun fuula itti kennuurraa kan ka'e akeekaaf kaayyoo uummanni keenya irratti qabsaa'aa ture naareetiif qabsoon waggaa 50 jaarratti irraa ka'uudhaan irraa maquudhaan isaan sheellaqachuun humni tun sheellaqachuun jaalatu yoo sheellaqatti nageenya osoo ta'e sodaatee fakkaata jechuudha. Fuula itti agarsiisuun sun akka laafinaatti waan laalee humni jijjiiramaa adda godhamuu laaffachuun waan nu saaxilee jecha akkuma gaafa Oromoo Falisxiisanitti duula xiixa biyya keessatti waraabbii lamtu bananii jiranii jechuudha. Durriyyee gurmeessanii hidhachiisanii magaalota keenya keessa bobbaasuudhaan uummata nagaan hiriira bane ajjeesisuudhaan fichisiisuudhaan deebi'anii Oromoo maqaa balleessuudhaan biyya san keessatti Oromoon qabsaa'ee jijjiirama yoo fides erga jijjiiramni dhubees lakkoofsi guddaan Oromoo kan ture eega jijjiiramni dhufu kuma saganii ta'u kan ture Oromoo mana hidhaa keessa kan Oromoo gaafa baa'u qabu nama hedduu hidhame keessa hundi ba'ee Oromoo waan ture sanuu ta'ee osoo jiru du'aa osoo jiru hidhamaa osoo jiru maqaa balleessaan bulli guddaan irratti godhamaa jira jechuudha. Kanaaf we went back to the drawing board. Erga tuffatamne sababni tuffatamuun keenya orma jala fiiguu saba ofii wallaalanii saba ofii ulfeessuu hafee saba ofii macaasanii alaga jala fiiguu salphina waan namatti fiigu saba keenya deebiin akka kaleessatti takka goree jaarree humna itti cimsinee gara fuuldura deemnee jijjiirama kana bakka hin gahuu qabne jennee kaanee jirra jechuudha. Irratti furmaan akka kabajamuuf buutiin kaatee nyaachuu akka hin barbaanne falli jiru tokko qofa. Tokkummaa ofii cimsatanii tarsiimoo masa qabanii injifannoo argamsiisuu qofa. Maaliif mo'amuun akka yataamaati arabbaan qabdu. Injifannoon abbaan siiniyaatti baay'ee jechuudha. Kanaaf akka kabajamu yoo barbaadan jallaan keenyas karatti akka deemu yoo barbaadu ta'a.
keessa ollalle akkam kabajoo barbaadu taate fadhiju kanuma kaleessa boonisan jechuudha. Kaayyoo teenyatti deebine akeeki keenya qulqulleeffanne bakka deemu sun sirriitti erga barree booda tokkummaa sabaa cimsinee tarsiimoodhaan masa qabnee gara injifannootti deemu qofaa jechuudha. Naamana warri har'a alaawaa cuqquni gaafa injifannoo cimsaa deemu hundi as keessa dhufa. Hundi isaa akkasuma ta'etti gaafa biyyi lamaa sun tokkichi galma alatti hafee inni bahee jira. Nani isin dhufaa jiras? Namni alatti hafee jira. Gaafa injifannoo tokkichi alatti nafa. Gaafa ati laaffatte nagaa si dara. Gaafa kan dhufe keessa hin qabayeetu shakakka illee taasisuu jirra kaa'ee jechuudha. Kanaaf duulli itti aanu duula filannoo itti aanuti. Filannoo as deemu kana keessatti hirmaachuu qabna. Maaliif hirmaachuu qabna? Akeekni qabsoo keenya biyya keenya irratti mirga abbaa biyyummaa guutuu qabaachuu. Mirgi abbaa biyyummaa maali? Mirgi abbaa biyyummaa ka hiree ofii murteeffannaadhaan deebi'u jennee uummanni keenya ittiin qabsaa ture maali? Tokkoffaa qa'ee ofii irratti eenyummaa ofiitiin kabajamu, tuffatamuu dhabu, ugguramuu dhabu. Kan lammataa qabeenya rabbi namaa kenna irratti kan lafa keessa ardii gubbaa samii keessa irratti alagaan dhufee osoo nyaatu ati hagabdee hammachuu osoo hin taane ati ofii qottee orma qallabu osoo hin taane dalagattee kiriyyummaa keessa ittiin bahu kana hunda beekuudhaaf ammoo nageenyi waan barbaachisaa ta'e si jidduu ijoollee keetii wajjin nagee qabaachuu sadeen kana kan mataa guutuu yoo immoo mootummaa mataa ofii filachuu danda'udha jechuudha. Kanaaf qabsoo amma dura boonee sirna abbaa irra ofirraa kuffannee jirra. Haphatu haa tolu ilmaan Oromoo masaraa Minilik kasummiin ittiin nutti faca'aa ture san keessa ol galanii jiranii jechuudha. Haa guddatu haa xiqqaatu dhaabbileen keenya miidiyaaleen keenya biyya keessatti uummata ofii tajaajiluu eegalanii jiran jechuudha. Kan itti aanu jijjiirama dhufe kana lafa qabsiisu bilisummaa dhugaa gochuudha jechuudha. Bilisummaa dhugaa jechuun kan nagaa qabu, kan misooma qabu, kan mootummaa uummanni filatee jiraatu jechuudha. Filannoo itti aanu kana keessatti tokko yeroo duraatiif waggaa 250 haasa'e sirni gadaa cabe as yeroo duraatiif uummanni keenya mootummaa takkaa'uu hoggana naa ta'ee qubaan filate ni bula. San qofa miti. Namoonni inni filatu kun immoo heeraaf seera uummata kanaaf ni ta'a jechuudha tumanii ittiin bulaa jechuudha. Uummanni Oromootii fi Oromiyaan hoggansa uummataan filamee fi seera uummataan tumameen buluu eegaluu deemtii jechuudha. Seerri qixa qabu. Ka Oromummaa fi Oromiyaa dursu ka sabaa Oromoo wajjin nagaan uumu ka mirga lammiilee keenya eeguu fi misooma saffisiisaa fiduu danda'u kan jiraachuu danda'u mootummaa fi filannoo hoggaa bullee jechuudha. Filannoon kun filannoo laayyoo ta'uu hin danda'u. Seriously fudhachuu barbaachisa. Filannoo kanarratti mootummaa takkaa'u namoota nu bulchan qofaa nu qabilan. Ajandaalee wal mormorsiisaa jiran, wal falmisiisaa jiran waggaa 50 darbe kanaaf filannoo kanaan deebii argatu. Warreen dhimma kunneen kan mirga hiree murteeffannaa uummatootaa barreesse waggaa 50 darbee jira. Arrallee akka haaraatti sablammoonni fi bulchuun biyya diigaa falmiin jirtu jirti. Falmiin sun amma deebii argachaa deemti. Arra takka argattee jirti. Uummanni obboleeyyan keenya uummanni Sidaama falmaa guddaa godhe waggaa 50 wajjin qabsaa'e. Waggaa tokko walakkaa kan qabsoo nagayaa godhe qarreeree yoo ta'u shirri itti godhamee namni isaanii 60 wareegame uf duuba deebi'e. Tokkummaa isaa cimsate guyyaa irraa sagalee isaa kennate naannoo ta'uu isaa labsate jechuudha. Kun injifannoo. Deengadda uummanni Sidaamaa fi bulchuun barbaadu dhiphootatu kakaasaa jedhamuu danda'a. Uummanni Sidaamaa
naannoo biraa diiguu barbaade jedhanii ololitti godhamuu danda'a. Har'a ta'uu namni akkas jedhu jiru. Uummanni Sidaamaa maal akka barbaadu gadi ba'ee dullattiin osoo natiin daa'imni osoo natiin gadi ba'ee sagalee isaa kennate dhiiree fi ofii murteeffachuun barbaachisummaa isaa mirkaneessee jira jechuudha. Filannoon kunis referendamii akkanaa ta'uu deema. Filannoo asaanuu keessatti Oromiyaan barbaachifti moo camallagamtee Itoophiyaa jalatti jiraachuu qabdi. Oromummaan barbaachisaa immoo aadaa dubbatti hafaa, ilaalcha dubbatti hafaa gatamee Itoophiyummaa dullatti itti deemuu qabudha. Filannoo kanaan deebi'aa jira. Falmaan kun yeroo dheeraaf turetti. Hogganni Oromoo dhugaadhaan xabbaabii akka isaan jedhan san immoo ilaalcha fedhii uummata Oromootti tarkaanfachiisaa jiru. Haga ammatti wal falmisiisuu danda'a. Garaan keenya beeka. Har'a garuu filannoo dhiyaataa jiru. Isinillee ta'uu baattan obboleeyyan keessan, abboonni keessan, haawwan keessan Oromiyaa keessa jiran Oromummaa fi Oromiyaa dhiphummaa isaan jedhanii san immoo Itoophiyummaa olaantummaa garee kan takkaa qabdu kan eenyummaa keenya waakkatu santu sirriidha kan jedhu gadi ba'ee harka itti kennaa jechuudha. Itti baa filannoo kanaa booda atakaaroon baay'een bakka argataa deemaa jiru. Uummanni Itoophiyaa, uummanni Oromoo, uummanni kun ofiin bulchuu barbaadamoo? Qe'ee keessatti ofiin bulchuu barbaadamoo? Walitti diigee addaraasha guddaa tokko fakkeessee kan biraa irratti shuumee deemuu barbaada. Filannoo kanarratti murtaa'e. Uummanni Oromoo investoroota muraasa biyya alaatiin biyya keessa jiranii lafti isaa, albuudni isaa akka isaan barbaadamoo qonnaan bulaa isaa dalagatee akka guddatu hawwii qaba. Filannoo kanaan murtaa'e jechuudha. Uummanni Oromoo Oromiyaa irratti filu bulchaa Itoophiyaa waliin bulchuudha. Sabaa sablammoota isa keessa jiraniif ollaa isaa wajjin jiran wal kabajaa wal jaalatee jiraachuu barbaadamoo karaa biraa akka isaan jedhan biyya diiguu barbaada. Filannoo kanaan murtaa'e jechuudha. Hanga irratti yeroo Oromoon tokko ol ba'e inni Oromoo bakka hin bu'e. Dhugaa namni bakka hin bu'ate jiru. Of kennee kan qabsu. Filannoo kanarratti garuu bakka nu buufattu jechuudha. Dhugaa keessan beeynus yeroo gadi baanee orma arraba dheeraa kan amaa wajjin hoggaa wal falmiru xiqqoo birrichaati. Uummanni Oromoo kun dhugamaa waan jedhu kan nurraa fudhatee deemaa jira mun jiru xiqqoo birrachuun jirti jechuudha. Haga irraa of kennineet isin hoogganaa turre. Filannoo itti aanu booda immoo harka nu kennitaniin nu duuba dhaabattanii isin hoogganaa jechuudha. Anak kami itu, bukan Oromoo hayyuu Oromoo filannoo kana keessatti tokko lafa deemaa. Dhugaa Oromoo ol baafne abbaa fedhe dura dhaabbanne falmine isin jedhu. Waan isinii ta'u kana jennee isinitti himna. Kan isinii hin taane miti jenna. Kan isinii ta'u hin fudhattanii kan isinii hin taane hin dabartanii jechuudha. Filannoo asaanuu kanarratti falmaan cimaan kallattii adda addaatiin ni godhama. Falmaa godhamu kanarratti Oromoon beekaasa, qaroosa, cimaasa, jallasa, hiriirse team qabannee sitti dhufa. We are going to make you proud. Abbaa garaa mara walitti sassaabnee dhufnu jechuudha. Nama qabsoodhaan laalamee hojiidhaan mallame. Zabanni doobaa fi totorraa Oromoo fakkaatee ol ba'ee ormaan ergama maqaa isin balleessuuf maqaa keessan gurguratu asirratti dhaabataa jechuudha. Kanaaf akka isaan yaadanitti akka isaan hawwanitti qoqqoodamnee akka garaa gullitti shunkurtiitti illee ni aan tokko taanee Oromummaa qabannee ol baanaa jechuudha. Hindiyaa Oromiyaa irratti mootummaa Oromoo fakkaatu ni jaalladha. Sadarkaa federaalatti Oromiyaa walitti ni mo'anna injifannoo kana guutuu Itoophiyaa ni mo'anna. Hannis gaa'uun mo'anna jechuudha. Tarsiimoo lafaa kana. Uummata kaayyoon
Itoophiyaa immoo nu wajjin bulchuu barbaadu. Kan nu bulchuu barbaadu miti. Kan ullee isarratti bulchuu barbaadu miti. Kan nu wajjin wal ta'ee utubuu barbaadu wajjin filannootti seenaa jira jechuudha. Naannolee hunda keessatti humnoota sirna federaalaatti amanan, humnoota eenyummaa sabootatti amanan, humnoota mirga sabootatti amananii harka wal qabatee filannoo kanatti seenaa jechuudha. Filannoo kana keessatti immoo injifannoodhaan golamnee paarlaamaa ummata Itoophiyaadhaaf fakkaatu. Kanaafuu miseensi paarlaamaa tokko waa sadii amanamaa ta'uu qabaa seerri mootummaa Itoophiyaa. Tokkoffaa sammuu isaatiif. Sammuu isaatiif garaa isaatiif miti kan yaadadhaa. Sammuu isaatiif miseensi paarlaamaa tokko. Lammaffaa ummata isa filate ummata aanaa saniitiif jechuudha. Kan gubbaa isa shuufe miti. Sadaffaa heera mootummaatiif. Namoota akkasii filannaa jechuudha. Har'a osoo namoota sammuu isaaniitiin bulan ummata isaan filateen bakka bu'anii ummata isaan filateen tajaajilan heera mootummaatti amanan osoo qabaanne paarlaamaa keessa nama 80 qabaanne wallagatti hogganamni gujii afaan isaa qadaadateen qaba ture jechuudha. Gadi ba'ee falma. Osoo paarlaamaa keessa ummata namoota sammuu isaaniitti amanan namoota heera mootummaatti amananiif ummata isaaniitiif dhugaadhaan dubbatan qabaanne ololli guddaan kun saba Oromoo irratti kijibni guddaan kun hoggaa duuramu afaan qabatanii callisanii taa'an ture jechuudha. Paarlaamaa irratti ol ka'anii dhugaa Oromoo haqa Oromoo falmatu turanii jechuudha. Yeroon warra garaa ofiitiif bulu, yeroon warra gooftaa ofiitiif bulu, yeroon warra heera mootummaa dhiisee aangoo mootummaa sodaatee buluun Oromiyaa fi Itoophiyaatti bultu caamsaa itti aanu kana booda ni raawwataa jechuudha. Oromiyaa keessatti illee wal dorgommii cimaa paartiilee gidduutti goota. Sadarkaa Itoophiyaatti illee nama dhiyeessinuunis propoozaala dhiyeessinuunis cimina guddaa agarsiifnee injifannoodhaan keessaa baanaa jechuudha. Sanboota Oromiyaattis mootummaa uummataa, Itoophiyaattis mootummaa sabaaf sablammootaa inni ijaarame. Sanboota heera mootummaa kana referendamii qabeenya. Homa jedhanii miti keewwan 39 haa ta'u jedhanii hin qabu uummata Itoophiyaa ni gaafanne. Sirna pirezidaantii jaawuu waliin barbaannee jiran hin barbaadan hin keenya ta'e seera. Naannolee 9 taate 10 keessa naannolee 7 kun ni kaayoo jedhan ni qabu. Kun hin kaayoo jedhan hin qabu. Naannolee 7 qofaatti naannolee hunda keessatti mo'achuudhaaf karoora qabnaa jechuudha. Sanboota heerri mootummaa ummatoonni ol kaasanii keessaa sirreessanii itti dabalanii lafa kaan heera biyyi sun ittiin bultu ta'ee raggaasifamaa jechuudha. Imaammanni diinagdee uummata sanii ni ta'a jennee dhiyeessinu yookaan mo'atu taate imaammata diinagdee biyyattii ta'ee raggaasifamaa hojiitti oolaa hiyyummaa keessaa baasaa jechuudha. Sanii miti akkuma jedhamu wanni isin deemtan kun dhubbummaadhaa, gosummaadhaa, duubatti hafummaadhaa, zamana wajjin hin deemu. Yoo kajattan taate isin isaanii miti. Isin uummanni sagalee kennitanii isaaniif sagalee kennitanii nun nagaatti nun jettanii nu afaan keenya qabannee kun nagadatti kun barnootatti galla jechuudha. Kanaaf filannoo itti aanu kana keessatti akkuma amma dura walaa turre dura amma eegalu kanaaf dura uummata keenya dammaqsu, dura uummata keenya jaaru, dura uummata keenya akeekaaf tarsiimoo qabsoo kana barsiisu cimsinee itti deemu. Filannoo booda mootummaa uummata hundaaf ta'u kan nuuf ta'u jaara. Mootummaan jaaru immoo kabbaa mo'atee qofaati. Abbaan fedhe paartiin tokko 50 mo'atee 60 mo'atee kophaasaa fudhatee hin deemu. Oromoon kophaasaa nyaatu jechuudha. Abbaan ooluu nama tokko sirriitti oltee kabiraa buraannoo nyaate ollaan kophaa nyaate kun agabuun kun mootummaa Oromoo Oromiyaa fakkaatu hin jaarra jechuudha. Mootummaa Itoophiyaa Itoophiyaa fakkaatu hin jaarra jechuudha. Nutti qoosamuun ni dhaabata sanboota. Sanboota sirna federaalawaa dimokiraatawaa ummatoonni Itoophiyaa fedhii isaaniitiin jaarratan gadi dhaabna. Dimokiraasii sirnaan utubame
mootummaan heeraaf seera keessatti mirkanaa'e. Heeraaf seera waggaa jennu immoo gaashii abaluun gubbatti barreesse osoo hin ta'in ka bakka bu'oonni keessan jalaa ol jaalan tuman keessa jiru jalatti buluu eegallaa jechuudha. Sirriitti gaafa filannoo kana mo'anne, gaafa mootummaa ummatootaa gadi dhaabne, gaafa heeraaf seera falmaan mariin guddaan irratti godhamee caalmaa sagaleetiin raggaasifame lafa tumne, gaafa nageenya waaraa naannoo keenya Itoophiyaa keessatti finne, warri har'aa alaanuu arrabsu kunuutti akkuma kaleessa gaafa biyyi lammaan dhufan salphii qabatanii isin dura tasallafanii isin dura tasallafu jechuudha. Shakkii tokko hin jiru jechuudha. Hamba si wanni si wayi walumaa wanni isin gaafata. Warra arraba dheeratoon jarraba dheeratina. Warra isin arrabsu arrabsina. Warra isin xiqqeessu xiqqeessina. Yoo isin xiqqeessan guddadha mul'adha. Yoo isin arrabsan kabaja itti haasaya. Dhaggeeffadha. Laatuutti hin geenye jechuudha. Qoosaa fakkaachuu dandeessanii. Ilma namaa gabbaraatu lafee namaa qabannee akka masalaatti qorree as geenye. Dhiiga obboleeyyan keenya akka bishaan deemnee as geenye jechuudha. Obboleeyyan keenya kumaatamaan kan weeraree. Ufii bilisoomnee orma dabaloosuuf miti. Ufii mana ho'aa keessatti walgahii godhachaa akka warra keessaa nu qormu ari'uuf miti. Cunqurfamuun, moggaafamuun, dhiibamuun maal akka ta'e beekne. Saba tokko dhiibuu barbaadu. Oromiyaa keessa hawaasa lammii hundi jiraata. Chaayinaa Hindillee dabalatee jiraata jechuudha. Namni biyya keenya keessa jiraatu lammii keenya, obboleeyyan keenya. Takkaanu saba nu keessa jiru wajjin takka rakkoo qabaanee hin beeknu. Miskiin wajjin dalagatu wajjin. Takka rakkoo qabaanee hin beeknu gara fuuldurallee hin qaban. Sirna nyaata irratti gaafa ficcillu uummata Amaaraa irratti ficcille. Sirna nama nyaata Hayila Sillaasee irratti ficcille. Gaafa darbu irratti ficcillu isaan irratti ficcille. Bineensa Mangistuu Hayilamaariyaam irratti ficcille. Zaman wayyaanee uummata Tigraay kana gaya kunduraa fagoo sanii waliin lolle. Sharri shayxaanummaa Mallas Zeenaawii irratti ficcille malee. Wayyaaneen deeman uummata Tigraayitiin nagaa waliin jiraatan. Falmaan keenya ilaalcha gadi qabuu barbaadu, mukaamsuu barbaadu, qe'ee teenya irratti anu wal goomsuu barbaadu. Sirna nama keenya ajjeesee ofii jiraachisuu barbaadu. Sirna nama keenya hiyyoomsee ofii jiroomuu barbaadu irratti falmanne malee sabaaf sablamni nu keessa hin jiraatin jedhe gara fuuldurallee haaruuf. Dachii ka'uudha Rabbi. Waliin jiran nu geessinne. Kun biyya kanaa dhufnee jiraannaa miti. Nu geessi. Wanni nuun fudhanne garuu qe'ee teenya irratti, malkaa teenya irratti, muka keenya irratti nu ashkara taanee kan biraa gootaa ta'uu hin danda'u. Kana kanatti falma. Biyya alaa kanatti baay'ee barbaachisaa shoorri miidiyaa, shoorri daasporaa keenya. Kan inni as dhufe maallaqaa fi kan inni as dhufe filannoo kanatti waan deemuuf. Filannoo kanatti immoo humna guutuudhaan waan deemuuf. Filannoo kana waan mo'annu akka mo'annu waan beekaniif karaa ittiin isaan nu sakaalan kan biraati miti. Taphaan baay'ee isaan jaalla. Sirriitti. Tarsiimoodhaan isaan jaalloo ta'e. Dhugaan isaan jaalla takka jedha. Murannoon isaan jaalla lama jedha. Hojiin isaan jaalla sadii jedha. Tarsiimoodhaanis isaan jaalla hin mo'annan beekan. Fair game keessatti waan hin beekne. Warri kubbaa miilaa taphatan beekanii. Fair play waan hin barbaanne taphatti seennee taphaan mo'atamu waan hin barbaanne isaan taphni sun akka jeeqamu barbaadan jechuudha. Takka tifoota walitti naqanii takka akkuma Awuroopaatti godhan kana nama wayii qullaa gadi dirree keessa ari'anii takka taphataa walitti naqanii mo'achuu barbaadan. Tapha keessatti waan godhama taphataan sanatti gaafa gool itti galu hedduu yoo qabu dadhabe karawaatti seenee miila cabsaa jechuudha. Yaani dhaggeechaa irratti qoreessa kan wabiraati miti. Geemitti waan seenaa jiru
dorgommii sana bakka mo'annu waan beekanii maaliif hojii agarsiifnee waan jirru akka namaatti akka shaampiyoonatti waliin dargawanii mo'achuu waan hin barbaanneef yookiin maal nu tusiisuu barbaada. Maal yoo dadhaban xarabaan lafan ta'uu barbaadanii ka xarabaa irraa utaan garabbisu barbaada. Kamaan nuti tuqee argina. Nuyi maal wantu hin uumaa irra dhaqatina akka tuba kaa inni dhiiga bubbaa rakko waan isin garuu maal wantu tuqina akkamitti jeequmsi sabummaa Oromiyaa keessatti isaan yaalaa jiran kun ololli amantii wal qabsiisanii isaan deemu jedhan kuni wal dorgommii kanatti akka hin seenne yoo danda'ame wal dorgommii kun akkam barbaadan filannoon kun jeequmsi uumame odoo kubbaa jeeqamu yoo danda'ame jeeqanii jeequmsa san keessa Oromoo balleessanii forfeedhu mo'achuu barbaadan. Sini kan? Itu very simple. By the way, more forfeedhu mo'achuu barbaadan beeki. Jeequmsa hin uumu Oromoon nama fixeedhu amantii kana gaafa dheedhanii sanboota addunyaa kana itti iyyanii kijibaan Orang dia ketika dia dijilai tahun macam-macam sana belakang baterai dari ada yang pun. Kini bapak mata isam nyata ni, aku masih tiada kana. Tapi kesadarannya forfeit kamu ada kaki saja kata berbahasa juga. Hingga di luar. Yo tante me mo anne kaki sati. Garan. Yo mo ata sari jadi nabi, garan ho ma jadi kabajan urang kese. Lokai toko-toko bare gemi bilang ko pohon male abada forfeit dan itu baru itu mali baru tuh itu isan arawan nomor tibon uya berapa jaga ugala kerja arab mau kasa arab fokisa urawa istilah saya yang lokasi center wana mas wana di simbol itu bukan tadi berada wajib problem. Isang kabar badan busam tadi harga kita center. Anak kata kesan sana karena sudah. Karena guys itu kopa sedang muraka. Lama pa olol isani Oromo nama kita jalan sun. Asyik ijam lagi tegar sisu badan. Bukan ada apa tuan masih orang kalau orang yang berani. Wah, don't be confused. Ada apa tuan badan? Ini ni buaya tu komben ada. Ada apa tu bakal gratis? Buaya apa dah? Ulai kawatani, dagang kawatani. Arab ada materi, nama lagi apa itu kan? Jaga kita tu ada ini. Morning tu soto ni kan, so kalau semua apa? Umat akhirnya boleh tu buani, umat akhirnya opi bitani, opi hidup sendiri. Agak kadang tu lagi kawar badan kan? Isin garu ranta, karo tikada. Arab isani, injiman tu berat tani itu. Wajah ibadah isani jiwa tu sudah terjolsek kami Yesus. Karena apa kita harus karena mama lega putra di demba. Yo isan sama kisah Arab sah. Sama isani Arab sina. Mali baika. Sabi bala ke injiru, sabun tak kisah bala ke injiru. Bala ke tu kosa tu kisah asbaye isan Arab se sama kisah Arab se. Dewi tadi orang tak aku sah bala kita tadi. Orang yang mati. Don't argue with the stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience. Malah tu beta. Bala dia wajah tak harus ini. Ini hidup je lah. Usahanya guys. Usahanya kasih arti saya mutan apa bapak usahanya guys. Anu tu agak ukulu patah deh. Mana usahanya guys tak? Usahanya guys saya si Arab. Usahanya guys saya lah. Aduh tu bare tebau jirto kesi ganat. Si waktu tebau jirto usahanya guys saya si Arab. Kau tu nama isinya. Arti itu usahanya tu. Kau tu isang kami usahanya tu si balesa isang sebab kisah itu. Ini orang usahanya. Silawan kami dah mungkin usi kau usahanya balesa gana naun dari berarti muda tu itu. Kenapa orang ini biara? Haga medalio isan sabun manis Arab. Haga medalio isan isintukan jalan di sini. Irra cala, malin di sini itu.
dhagaa isaan darban fuunee achitti hin darbitu jenne isaa sana eegaa achi darbite walirra keette OMN ittiin hin ijaarranne ammallee dhagaa isaa ol darban walirra duukaaya Oromiyaa itti ijaarreet Itoophiyaa sabaaf sablammoota taatu itti ijaarreet mootummaa uummataa kennet heera mootummaa uummataa kennet ufii itti galle isaanillee kootta ala dhaabatanii itti galaa jennaan jechuudha. Kabira inni kau melawan isaan ta'an keessatti dubbii amantii namoonni oofanii hin kijiban. Kabajaan qaban amantii ofiitiif namni rabbitti amanu namni waaqatti amanu namni dhugaa bataskaanaaf masgiidaaf dantaa qabu tokkoffaa hin kijibu. Mana bakka biraatti gubate akka waan biyyaatti qabatee gadi hin kijibni haraamuu miti amantuu jechuutu dhoorgaanii. Kabatee gadi hin bahu. Lammaffaa namni rabbi namni waaqa arraba bokkuu dubartiin arrabsu kan arrabsa hin kijiban. Maaloo isaan barbaadan. Oromoo kanatti akka ta'e isaan rakkise. Tokkuma taatanii jala rakkiftan. Awwa yaa Oromoo. Amma hiree bokkoraa jiru jechuudha. Yoo amantii daa'imni amantii tuttuun Oromoo kana kiristaana islaamatti maal daddabaaf jedhan wanti isaan hin beekne tokkummaan Oromoo shillalaan hin ijaaramne tokkummaan Oromoo seenaa kijibaa kuma sadii irratti hin ijaaramne tokkummaan Oromoo qilleensa irratti ijaaramne tokkummaan Oromoo dhiigaan ijaarame Magarsa Bariifaatu ijaarame Taaddasaa Birruufaatu gaama dheeratti sangaa tokko galanii islaamaa kiristaana nyaachisan ijaarame Magarsaa Bariifaan Somaaliyaa hogga deeman warri islaamaa kamana baya lubbuun jiraatanii warri kiristaanaa garas baay'anii nu hundi Oromoo islaamaa kiristaanaa miti nu hundi Oromoo jedhanii waa'ee gaman jaalan tokkummaan Oromoo gaafa dhaloonni qubee qeerroon barana lafti sabbataatii jedhee mooyyalirra beegirra cinaaksanirraa tokkummaan ka'ee falmate kabajaa ofitti horee biyya bilisa baasee tokkummaan Oromoo dhiigaan dhufte jechuu taphaanii miti. Tokkummaan Oromoo cirracha irratti hin ijaaramne lafee abbootii keenya irratti ijaaramti. Dhiibee wanni isii gubbisan jiru galaan isii gubbisan jiru. Tokkummaan Oromoo kijiba irratti ijaaramne dhugaa irratti ijaaramne jechuudha. Dhugaa abboota keenya irratti dhugaa rabbiin lafatti illee namaaf waaqa biratti illee beekamtii qabduun ijaarame jechuudha. Wanni nu sirraa eenyu tokkummaa keessa cimsu tokkummaa keessa daran cimsu walii obsu wal kabaju wal tirsu dhaqabataa jechuudha. Dhuma rakkoo isa jootaru dhagaa we are going to win. Kana nutti dhiisa. Game we have strikers, best strikers, don't worry. Jana argudeessan warra mul'atu ana qohaa miti. Waggaa tokkoo biyya kana kana calqifneetuma yaallimneetuma callifu. Waa baay'ee hojjennee jiru. Ummata keenya gandarraa walitti ijaarree jiru. Gandarraa walitti ijaarree jiru. Waggaan amma gargara qofa osoo hin ta'in baay'ee finnee jirra jechuudha. Dhaaba sadii afur qabu malee sabboontoonni onneen ishii garaa ishii bakka takka jira jechuudha. Immoo waan kana sodaatina. Wanni isin gaafan. Wanni isin gaafan tokkummaa keessan cimsa. Kabajaa wal dandeettii sabaaf sablammoota wajjin qabdan cimsa. Waan dandeessan dhaabbilee siyaasaa hogganoota keessan bira dhaabadhaa gargaara. Kanaan gadi gootanitti akkuma kaleessa dhaabannee bakka tokko geenyetti ammallee filannoo kana mo'annee mootummaa Oromoo Oromiyaa mootummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa gadi ijaarree bilisummaa argamsiifne san dimookiraasiidhaan utubne warra nu jaalatu kan jibbus affeerree nagayaa fi bilisummaadhaan sabaaf sablammoota wajjin jiraannan isin jaa galatoomaa.
hayyee kulli keessan isa silaarra baay'ee jira. Baga gammaddan. Jawaariin maal jettuun? Kana deebi harka rukutaa fi ulfaadha galatumaa kabajaaf jaalala qabnuu fi asumaanii maqaa hawaasa Oromoo magaalaa Las Vegasin isiniif ibsa. Keessummootni si gudduu jiru waayilotni isaa isinis baga nagaan dhuftanii milkaa bakka deemtan hundumaatti milkiin galaa jechuu barbaada. Egaa hawaasi keenya goota keenya Jawaar Mohammed bara 2013 na yaadadha yoon dogoggoruu baadhe Jawaar Agasti keessaa Oromoo first yeroo inni jedhu ani mucaa koo sheekumaa deemee hospitaala ciisa ture. Yeroo sanarraa kaasee waan baay'ee keessa darbee Oromoo gargar faca'ee ture. Jireenya isaa, maatii isaa, hojii isaa dhiisee anaaf isiniif Oromiyaaf Oromummaadhaa fi tokkummaa ijaaruudhaa fi nama lubbuu isaa tokkicha nuuf kennedha. Kanaaf wanti nuun jennu jiru milkaa'ee jennaa bakka deemte hundumaa wanta yaadde hundumaa Waaqayyoo galmaan siif haa ga'u si jaallannaa si bira jirra si wajjin dhaabbanna jechuu barbaada. Egaa Oromoon aadaa keenya ta'ee jarri kun nu wajjiniin nun hawaasa guddaa taanee miti garuu hawaasa Oromoo magaalaa Las Vegas jedhanii yeroo dhufanii baay'ina keenya miti. Garuu siniyyuu beektuun bara kana keessatti akka quba qabdulfeennaa galmallee bitannee jirra. Baay'ee gammachuu guddaa nutti dhaga'amee jira. Egaa abbootiin keenya yaada isaa nuuf ibsee jira. Akkuma aadaa keenyaatti miidiyaa keenya OMNs ta'e Jawaariin bira dhaabbachuu qabna, gargaaruu qabna, dirqama hunda keenyaadha. Tokkummaa keenya haa mul'isnu biraa dhaabbannu dhaamsa godha. Gaaffiif deebii dhumarratti itti fufaa, gaaffiif deebii yeroo itti fufu maayikiin sirna raannaa carraasiniif laataa bakkuma teessanii gaaffii keessan gaafattu. Garuu isa gidduutti fundraisingii waa jennuuniti keessummoota keenya jaallaaf kabaja isaaniif qabnu ibsine ofirraa